Nama lafatti kufe bakka kufee kaasuun dura kaameraa kaasuun keenya boroo akka Keevan Kaartarii akka ittiin of hin himanne akka ittiin of hin ajjeefneef nu gargaara. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti baatii Bitooteessaa bara 1993 hongee fi walitti bu'iinsa hamaa Sudaan Kibbaa keessatti mudatee ture. Walitti bu'iinsa kanaan lammiileen miliyoona 2 siqan qe'ee isaanii gadhiisanii baqataniiru. Kanneen 800,000 ta'an ammoo beela hamaaf saaxilamuun foonii fi lafeen lammiilee Sudaan Kibbaa wal baqatee ture. Gaazexeessaan lammii Afrikaa Kibbaa Keevan Kaartarii ammoo jila dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hojii tola ooltummaaf gara Sudaan Kibbaa ergaman waliin garas imalee ture. Guyyaa tokko mandara pireezidaantii Sudaan Kibbaa Riek Machaaritti dhalatan Ayood keessatti suura mucaa xiqqoo foon lafee ishee irraa dhume mataa baachuu dadhabdee lafatti gombifamtee ciiftuu fi ruumicha mucaa nyaachuuf du'a ishee eeggatu tokko meetira 50 irraa suura kaase. Suuraa garaa nama nyaatudha. Suurota 50 bebbeekamoo addunyaa keessaas tokko ta'ee ture. Suurichis ajandaa ijoo addunyaa ta'e. Barichuma keessa Bitooteessa 26 bara 1993 gaazexaa Ameerikaa New York Times irratti ba'ee maxxanfame. Gaazexaa fi baruulee adda addaan faca'ee gurraa fi ija uummata addunyaa hedduu biras dhaqqabe. Loogoo dhaabbilee deeggarsa namoomaa bara sanaas ta'ee darbe. Baatii eeblaa bara 1993 badhaasa Pulitzer Prize mo'atee beekamtii fi badhaasa guddaa injifachuun dinqisiifannaa hedduus argate. Gaaf tokko Kaartar Pulitzer Prize mo'achuun wal qabatee ibsa gaazexeessitootaaf kennaa jiru irratti gaazexeessaan tokko gaaffii hin eeggamne isa gaafate. Gaaffichis akkas ture. Daa'ima xiqqoo sana oolchitee jedhee gaafate. Keevan Kaartaris ni rifatee bakka jiru of wallaale. Gaazexeessichis irra deebi'uun daa'imittii oolchite moo suura qofa kaaste jechuun irra deebiidhaan gaafate. Kaartar miira isaa to'achuu dadhabee saganticha adda kutee deeme. Waa'ee mucaa xiqqoo Sudaan Kibbaatti du'aaf kennee deeme sun boqannaa isa dhorke. Sababa kanaanis kaarboon moonooksaayidiin summeesse of ajjeese. Du'uu isaan duras xalayaa tokko firoottansaaf barreesseera. Akkas jedha, wanta qaburraa isheef hin kennine of jiraachisuuf hojii koo qofan hojjedhe. Daa'imittiin du'a waliin wal'aansoo osoo wal qabdu ruumichi nyaatee quufeera ta'a. Ani beela ishiiniin badhaafame kun ammoo daandii daa'imittii akkan imalu gaabbiin na dirqisiise. Firoottan koo nagaatti. Namni yeroo beela'uu fi rakkatu callistan hin laalina. Waan qabdan irraa hir'isaa gargaara. Madaa sammuurraa of hambisaa jedhee xalayaasaa golobe. Dhaloonni ammaa kun ammoo nama lafatti kufe kaasuun dura kaameraa kaasuu amaleeffanneetii jirra. Sabni keenya rakkoo hamtuu keessa jira. Balaa namtolchee fi uumamaan kokkee wal qabeera. Namni 100,000 lakkaa'amu qe'ee isaa gadhiisee baqataa jira. 10,000 ammoo akkuma daa'ima Sudaan Kibbaa sana beelaan rukutamaniiru. Namuu suura kaasee as fiduu malee gargaarsa jalqabaa isarraa eegamu gargaaree jira laataa gaaffii jedhuuf ammoo Rabbi qofatu beeka. Akka Keevan Kaartarii gaazexeessitoonni gaaffii suuruma qofa kaaste moo nama sana gargaarte jedhu gaafatan dhabamanillee sammuun keenya bara jireenyaa hunda nu gaafata. Kanaafuu saba keenya ajjeefamaa, beela'aa, buqqaa fi roorrifamaa jiru kallattii dandeenyu hundaan haa gargaaruun dhaamsa barreeffama kanaati. Kanarraaf jenne kanumaan golabneerra. Qophiiwwan biroo mormorirraa darbu argachuu yoo feetan subscribe gochuu yaada yoo qabaattan ammoo sanduuqa yaadaa jala teechisaa jennee gargar baana. Turtii gaarii.